Jalaleko, jalale barru mata. Jalale nagarobsu. Jalaleko, jalale warana. Ani mata di sede mart. Ande ma bebi ya kana bekan ande ma kasbe bracha jara churra de me debra tege du ko ya. Ada ke badu mel tok. Tole marash timi bekan ande ma jira. Akas dera ma jaffar fanna bokonna sagal tami tok. Lakobse dur banga sadedi. Kumni tokko sibukati. Kumni kudanis gara mirga keti. Waku fani yu wajana matru fustin diatu. Ati garu jaketi nilalte. Ati wara jalota bafa munagarta. Lugada kun. Eya lugada. Beka sande be. Goota jechuun akka keetti goota du'aaf sarmuu dide. Kotu. Kesede marta. Ergaan deemaa. Enyu si erge. Ermee kun ergee na ergaadha kaafii Mandre ni sirka jiru kun. Mangeelaan baata deemaa. Maarati muyye lufti jedhesti gol fabbu. Lafa ga mangela harka duba deemi. Taate. Anu mangeelatti yellaw. Akas dara boleessa goromee boqonnaa tokko lakkoofsa 16 fidedha. Maal jedhame yaa dubbisiga xinnoo wayida. Ani wangeelatti yellaw. Inni humna waaqayyoo isa warra amantii qaban hundumaa duraan dursee warra Yihuudootaa akkasumas warra Giriikootaa fayyisuudha. Dhugaadhaa mannitti dubbisiga amma dhugaadhaa dara rabbi. Saba tokkoon qabu seebii kan seetanaati. Waan guddaan sirraa baradhe yaa. Kegatini galatan singalate. Jalaleko, jalale barru mata. Jalaleko, jalale nagarobsu. Jalaleko. Mani maal taate har'amoo isa deemuuf? Beqa be haalli biyya kana hancimte dhugaadha. Hancimte maali birrii keerratti sireebamta kan keerratti waraanamta kan keerratti ajjeefamta maal lubbuu qabaafachuun deemaadha dhugaa. Maal taate birrii nama alkeessite si dhawwate? Abdiisaa beektaa? Eeyyee. Boonaaw? Eeyyee sas beeka. Isaan too abbee qarshii liqeessee fi na dhawwatan isa kunoo halkanii guyyaa isa qarshii liqeessee bira darbeenna halkanii guyyaa ni eeggatu cuuphee kadhatanii dheebuu baatee ni eeggatu immoo humna hin qabu beqa waan gochuu dadhabu beekan beqa biyya kanaa badaan jiran. Buqqisa gaarii kana dhaggeeffadhame. Dubbisi gaa bee beqa dhaggeeffadhee waan deemaa sichi waan godhu qabu beqa deemuu baay'ee malee wanti naaf hin jiru sun deebu'an. Maatiyaas boqonnaa 10 lakkoofsa 28. Warra foon nama ajjeesanii lubbuu garuu ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatinaa. Kana amanaa isa lubbuu fi foon illee keessatti balleessuu danda'u sodaadha. Kun dhugaadhaa? Eeyyee kunis dhugaadha sagalee waaqayyoo akkas jedha. Isa tan ammaaf nama foon sodaadha fooniif lubbuu balleessu yesuusin sodaachuu qaba malee. Otu maalo mako? Maalo kotu? Maalo kotu? Dhagee maalo? Na dhagee ilma koon deemini effisan boqonnaa jaallakkoota tokkorraa akkas jedha. Ijoollee abboota keessanii fi haadhota keessaniif abboomamaa. Kun gooftaa duratti qajeelaadha. Abboommi inni dura abdii wajjin kenname abbaa keetii fi haadha keetiif ulfina kenni isa jedhudha. Abdichis gaarii akkasiif ta'utti lafa irras bara dheeraa akka jiraatutti jedha. Maalo maaltaati ilma koo maaltaati? Sagalee tokko sama irraa irratti dubbate. Efesoon boqonnaa lakkoofsa tokko. Yaa ijoollee dhoota keessanii abboo Kottu ilma koo asirra waa sin goone kottu ilma koo. Abdaal tukumaa eeyyee naaf abbaan kuusumaa sumaa naaf
cicalan kuma suma Malta boleh sokong mau gadit. Jirenya abbe benar jirenya nagaddisiisaara. Gadin. Wangeela Maatiyoos boqonnaa shan lakkoofsa furuuraa akka jedha. Maal jedhame naa dubbisika? Warri garaan isaanii gaddana gammadan isaan jajjabina ni argatu. Baay'ee galatoomi dhugaa waaqa. Jajjabeessite abbeeti. Mee faarsaa kana dhaggeeffadhu. Naa badi banna dhaggeeffadha. Madan ke kan koti muchako anu si fanguta dumake numna si chale nan chalu jabatu simbasa gumake yang kasi dangke tibochu tufena tusaka chufake boku gad kaba ina demtu kabeno si kasa kufake Gaafa hundumtuu akkan yaade ta'uu didu nagaa dhabii sodaan ani yoona sardu haala hundumaarraa jakaaseen si ilaala akka dhabaan jireenya koo yoos. Mee amma haalli kun maalitti deemaa jira? Anaan of ajjeesu malee wanti naaf hafeen jiru. Kunoo qaala'insi gabaa kun cimeera. Ambiri tokkoon qabu qaamni koo uffataffachuu barbaada nyaachuu barbaada karaa kana ambiri tokkoon qabu anaan of ajjeesu malee wanti naaf hafeen jiru. Manni maal taate yaadi gaasirrii miti. Arguun itti yaabbe qaala'insi gabaa kun baay'ee tokko dabalee jira. Birriin qabu qaasirraa hojjetu guyyaatti wantiin guyyaa tokko jedhu amma gabaata cimee nama fitee deebi'a maal godhe itti amma jireenya kanatti cimee dhugaa. Gara booddee maal nyaanna maal dhugna maal uffanna. Abdiin kutatti. Abdii kutatti naan jettaa abbe bannaati hin jedhama akkas. Qaala'insi kun haala kana itti fufu. Silaa baay'ee gaarii ture egaa abbe hin fakkaataa ree dhugu. Al tokko lukkisa kana dhaggeeffadhu. Naaf na dubbisi gaame baay'ee hawweera yuutii. Wangeela Maatiyoos boqonnaa ja'a lakkoofsa 31 hanga 33. Kanaafis maal nyaanna yookaan maal dhugna yookaan maal uffanna jettanii yaaddeenaa warri saba Waaqayyoo hin ta'in yaada isaanii isa kanatti hidhanii jiru. Isaan kun hundinuu isiniif barbaachisoo akka ta'an garuu abbaan keessan waaqarraa hin beeka. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqaa fi qajeelummaa isa barbaaduttidha. Kana malee kan barbaachisu hundinuu isiniif hin kennamu. Dhugaadhaa kun? Saba tokkoon qabu eeyyaa dhugaadha.